يسمن دبانا لا ذات عمتينو يلمن كنو ما سدد درجو تأتي يوتا ويهودا تامزون دمالي مناكيتي مالين والآن مجابا أبجون قراوتي ملكين كوسين تولي أهان دربتا مسنن كاس نمغولي Yo ya samar kafune orduftoni saron entertainment nagenyu ko kan jala lafi kabaja isni fa bayeto ja kan dartu fa yakisan hanisna gara tarbi hadas video to konistide be jira sin jechu barbada yaadaf comment yo qawata ille barresu dandesu gafis kabaja dandesu yaadne tarqabatti dufte maali da yaadichi maali yo jettani fechuda yaadi sana akkuma jalqabara sini kawu yaade anga tokko ras sinif ibsu yaala jechuudha yaadichi yookiis immoo wanta viidiyoon isiniif qabadee dhufe jechuudha viidiyoo hedduu garaa namaa nyaatuu fi akkasumallee keessa namaa booressu akkasuma ilaalus ta'ee akkasumallee dhuguma jedhamee amanamee fudhachuun kan nama rakkisudha jechuudha viidiyoon kun akkuma isin argitanii daa'imni jechuudha daa'ima waggaa 9tu yeroo ishenitti daa'ima wajjin rakkattu yookiis immoo daa'ima guddisatti rakkattudha jechuudha viidiyoon sun jechuudha viidiyoo sana gabaabarra mee kana ilaalaa ذات عمتينو يلمن كنو ما سدد درجو تأتي يوتا بطور الناس موسال ياسبج موجة جباتي سيكاربي كذا وندمين دالك سنداي موتبي يلمن قابل اللو viidiyoon kun akkuma isin argitan jechuudha daa'ima qabdu yookiin immoo daa'ima guddistu fakkeenyaaf daa'imni ofiisheetu guddifa nama biraatiin barbaade garuu daa'imni kun daa'ima taate daa'ima guddiste jechuudha innis akkuma isin beektanii xamni biyya keenyatti tokko beekamaa fi yookiis immoo dirreen irratti taphatamu yeroo baay'ee uummata jechuudha maalis ree siyaasni biyya keenya kubbaa miila dirree godhatee kubbaa immoo sabaratti taphata jechuudha siyaasni biyya keenya akkas siyaasni biyya ormaa garuu kanaa miti seera qabeessa akkaataas qaba jechuudha kan keenya garuu sabarratti miskiina humaan beenirratti taphatame ilmuun bakka bakkeetti gatanii lubbuutiin du'anii kan taasisu siyaasa biyya keenyaati jechuudha. Akkasuma siyaasa biyya biraa yoo abbaanis ta'e haati irraa du'e daa'ima fudhanii guddisuu beeku nama guddisu sanyiin namaa yookiin immoo dhalli namaa biyya namaattis ta'e iddoo biraatti gatii fi kabaja qaba jechuudha. Biyya keenyatti garuu kabaja hin qabu jechuudha. Kana isin jechuuf danda'ee fi maal yoo isinitti fakkaate daa'imni kun abbaan ishee xoorinnatii yookiis immoo waraana irratti irraa du'e jechuudha. Waraana deemee waraana irratti akkuma nam tokko biyya isaatiif wareegamu yookiis immoo biyya isaaf dhaabatee biyya isaaf du'u waraana keessatti kan abbaa irraa du'e jechuudha. Egaa namni waraana dhaqu immoo yookiin ajjeesuu yookiin du'uufidha kan hin dhaqu jechuudha. Hin du'e sana booddee haatis yaaddoo sana yookiis immoo waa'ee abbaa sanaaf qabamtee abbaa manaa sanaaf qabamtee yookiin abbaa ijoollee kanaaf qabamtee ittiin irraa duute jechuudha. Sana booddee gara obboleettiitti galan obboleettiillee of dandeessee hojjettee nama nyaachisu miti jechuudha. Andagammaan daa'ima waggaa 9 kanatu deemee mandara daandii irra deemetu fidee birshantama fidee guyyaatti birshantama argadhatte gad daa'imni kuni sana fidee sanarra daabboo fi wanta barbaachisu fidee illee bittee ittiin mana sana astiraadarte jechuudha. Akkasuma immoo hin kennamuuf taanaan illee jechuudha. Hin kennamuuf taanaanii garatti manatti galtullee hin qabdu jechuudha. Viidiyoo hedduu tokko immoo kan garaa nama nyaate tokko jechuudha. Nyaata kennameefii jennaan jechuudha. Nyaata biddeentu kennameefii waamennaan hin nyaadhu obboleessa koo wajjin nyaadhatte jechuudha. Daa'imni tun otoo ta'e daa'imni waan itti kenna nyaatti. Waa biraa waan yaaddu hin qabdu daa'imni jamar nyaatte kofaltee gammadee jiraachuudha garuu viidiyoo kana la መብላት አልቻለችም ወንድሟ ነው ፊቷ ድቅን ያለው ሁለቱም አልጎረሰችም ከዛ ምንድነው ለምን አብኝ ስላታይ ወንድሜ አለ ከሱ ጋር ነው ገብቼም በላው ብላ በፌስታል ጨምረንላት ያንን ምግብ ቋጥራ አልቆመችም ቀጥ ብላ ነው ደጻኑ ሄደችው ከዛ ስሟን ያክስቷን ስም የምታሳድጋትና Gandantana. Sayyiman. Akkuma isin argitan jechuudha daa'ima kanaaf nyaata kennamuuf jedhee gaafa nyaata waamsisee jedhu hin nyaadhu jettee hin qammasne afaan ishee immoo gogaadha sanumatti dabalatee obboleessan qabattee peestaalitti naqattee fiiddee deemte kana jechuun sammuun ishee jechuudha. Nama waggaa 20 irraa ol hedduu fageesse kan yaadu daa'ima bor bu'aa buusuu dandeessu daa'ima borillee biyya kiyyatti kiyyaaf jechuudha immoo biyyattiidhaaf bu'aa guddaa buusuu kan dandeessutu rakkoo kana keessatti abbaa ofii dhabdee haadha ofii dhabdee godaana tadaadarii yookiis immoo warra daandii reemayitti daandiitti galte jechuudha. Hedduu kan nama gaddisiisudha jechuudha. Kanaaf iyyuu siyaasa kamii keessaa iyyuu harka fudhatee xamne siyaasa biyya keenya aangoodhaaf yoo ta'e malee
abadan bu'aa tokkollee hin qabu jechuudha. Faayidaa tokkollee hin qabu jechuudha. Yoo itti lubbuu hiyyeessaatu bada yoo ta'e malee, yoo iddootti daa'imni ol deemtu duutu yoo ta'e malee, iddootti haatiif abbaan ofii du'anii dhalli xiqqishuu daa'imni akka kana bakkeetti gatamte irraa yoo ta'e siyaasni biyya keenya faayidaa tokkollee hin qabu jechuudha. Kanaan gooti malee kan jireenyaa yookiin biyya jijjiiruuf miti jechuudha. Kanaaf daa'imni kun hedduu kan garaa nama nyaattu jechuudha. Sammuu daa'imaa baattee osoo jirtu, qaamaan daa'ima taatee osoo jirtu, yaadni ishee yaa daa'ima taa'ee yaadetoo jiru garuu yaadni ishee yaadduu fi saba isheen saabdu garuu kan daa'ima sanaatiin oole jechuudha. Yookiis immoo kan umurii ammarra jirtuun ol assaabdee mana bulchitee jireenya namni tokko jiraachisuu hin dandeenye keessattuu jireenya amma biyya keenya keessa Itoophiyaa keessatti akkuma isin beektanii jireenyi baay'ee qaala'eeti jira jechuudha. Unkaan isheen guyyaa 50 argattee daabboo bituu miti saamna 50 amma Itoophiyaadha jechuudha. Kanas immoo nan dhagee biyya Itoophiyaa galteen ani jedhina malee siin jedha. Inna yeroo kana keessatti isheen garuu maatii bulchite jechuudha kadhatteetu jechuudha. Sana keessattuu akka arrabsamtu beektu kadhattuu namni hin jaallatu bara. Nama garuu jechuudha kiisidha maallaqa qabu yookiin utoo maallaqa waadhee madaan dirrebe abbaa barbaadetu haay jedhee na dubbisa abbaa barbaadetu koottuun nyaanaan nu gudanaan jira. Garuu nama kadhatu garuu namni abbaa kana jiru hin jiru. Arrabsamaa arraba dandeessee qora dandeessee aduu dandeessee beela dandeessee mana kana akkatti bulchuun dhugaa shillimaatatu malaaf jechuudha. Sanuu abbaa faadha dhabdee jechuudha. Sanas immoo waaqatu dhabsiisuu hin taane haala biyya keenya keessaatiin kan dhabdedha jechuudha. Daa'imni kun hedduu garaa nama nyaatti. Waaqayyoon malee wanna ogummaa kennuu fi akkasumallee warra EBS illee hedduu galatoomaa maaliif kana baasanii miidiyaatti mul'isuun waa tokko kana caalaa immoo dhokataan kumaatamni hedduun meeqatu jira. Isaan kan lee'oo akkatti baasan miti Oromiyaa keessa warri miidiyaa warri kan keenya maal hojjetaa jiru. Moo gaafa iddoo tokko waan tokko ta'u yookiis immoo information kan biraa kanumatti gurra argattan qofaan yookiis immoo kan miidiyaa irra faca'ee qofaan bittimsuurra mee waan akkasii namoota hedduutu jira. Kanaadhaaf abbaa dhabe kan daandiirra gadi namoota hedduutu jira. Isaaniin gara miidiyaatti baasaati uummanni akka dirmatuu fi biyyillee akka dhaga'uu fi taasisan jechuun barbaadan ergaan gochuudha. Keessattuu miidiyaawwan Oromoo maqaa Oromooti yeroo hedduu TV'n asitti hundaa kan Oromooti jedhama kan garuu Oromoof kan hojjetu namoota muraasa jechuudha. TV muraasa jechuudha. Isaan kana mee aches baasa akkuma warri kun qoloqolanii aches baasanii waan madaa nama kaasu yookiis immoo waan akkas laphee nama cabsu kana kumaatama hedduutu jira Oromiyaa keessa yoo jechuudha. Keessattuu kan akka dhiiga garmalee dhangalee Oromiyaa keessadha. Kanaaf as baasaatii uummanni illee akka gargaaru namni lama sadillee kan dhoobu nama kuma keessa namni tokko gargaaruu danda'a jechuudha. Kanneen akkasii bira otoo dhaabatanii jechuudha. Ergaa kooti daa'ima kanallee otoo gargaarsi guddaan godhamee fi daa'imni kun ganaa barattee hojii guddaa hojjechuu nama kan dandeessu sammuu daa'ima kanaan kan yaadde boor garuu hedduu bu'aa buusuu kan dandeessu obboleessi ishee akkasidha jechuudha. Hundumaa keessatti egaa jireenyi biyya keenya waaqayyo nama gargaare malee baay'ee ulfaataadha. Biyya Oromoo kamiyyuu taanaan biyya lafaa rakkistuudha. Lafti biyya lafaa itti boqonnaa nama laattu tokko raawwatee hin jiru jechuudha. Haalli ammaa kun immoo baay'eetti kan nama rakkisu jechuudha. Naan gammaatti kan si wajjin ture Ansaaraa Entertainment irraa yaada fi komii yoo qabaattan immoo barreessuun dagatiin asiniin jedha.